Akka mooltan daawwattoota keenya bakka adda addaa jirtan kun oduu Oromiidiyaati. Oduu sa'aatii ammaa nu qaqqabeen isiniif dhiyeessa. Yeroo ammaa humnaan fuudhamee gara magaalaa Amboo geeffamee kan jiru reeffi gooticha Oromoo Hacaaluu Hundeessaa ammallee dararamaa akka jiru maddeen keenya Amboorraa nuuf ibsaniiru. Maatiin Hacaaluu otoo reeffisaa Finfinneetti akka awwaalamu gaafachaa jiranii mootummaan dhiibbaadhaan helikooftariidhaan fuudhee Amboo geessee akka jiru beekamaadha. Haa ta'uutii marii har'a taasifameen maatiinis ta'e qeerroon uummati naannoo magaalaa Amboo Hacaaluun kan wareegame handhuura Oromiyaa kan taane Finfinnee keessatti waan ta'eef awwaalchisaas Finfinnee ta'uu qaba jechuudhaan falman. Dabballoofii fi ergamtoonni mootummaa garuu ijjannoo kana faallaa goruudhaan koree hundeessanii akka awwaalchisaa naannoo Ambootti taasifamu sochiitti godhan. Kun immoo dubbii waan dhalcheef mormiin dhalate. Mormii kanarratti kan wal qabate maatii keessaa namoonni akka rukutaman illee beekameera. Agaa ammaatti oduun nu ga'e akka hubachiisutti yeroo ammaa kana eessumni Hacaaluu akka rukutame obboleessisaas rukutame akka jiru maddeen keenya ibsaa jiru. Yeroo ammaa kana naannoo magaalaa Ambootti dhukaasti gurguddaa adeemsifamaa jiruu fi uummatis garmalee miidhamee akka jiru beekameera. Gama kaaniin edda guyyaa kaleessaa dubbiin reeffa Hacaaluu gara Amboo geeffamuuf hin geeffamuun ka'een wal qabatee naannoo adda addaatti fincillitti fufee jira. Akkuma yaadatamu guyyaa kaleessaa akkuma reeffa sana gara Ambootti geessuudhaaf qophiin eegalameen bakka bu'oota hawaasaa keessaa namoota garaagaraa hidhuun isaanii beekameera. Hidhaanni jalqabaa kan irratti xiyyeeffate rogeessa beekamaa fi miseensa paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo kan ta'e Jawaar Mohammadii fi miseensuma paartii kanaa kan ta'e obbo Baqqalaa Garbaa irratti. Oduun keessarraan karaa poolisii nu ga'e akka himutti yeroo ammaa kana naannoo Maakalawitti hidhamanii akka jiran beekameera. Isaan wajjinis rogeessonni adda addaa namoonni dubbii dhageessisuuf uummata kakaasu jedhaman mootummaa keessaa dabalatee hidhamaa akka jiru beekamaniiru. Haga ammaatti namni kallattiin jarreen kana dubbise akka hin jirree fi ogeessonni seeraas tahee bakka bu'oonni dhaqanii dubbisuu akka hin dandeenye oduun nu ga'e hubachiiseera. Gama kaaniin haaluma kanaan kan wal qabate Oromiyaa keessatti fincilli garmalee babal'atee deemaa akka jiru beekameera. Oduun nu ga'e akka ibsutti Oromiyaa guutuutti edda Hacaaluu wareegame namni gara 145 akka wareegame himameera. New York Times akka gabaasetti namoonni 50 ol madaa'uu ajjeefamuu isaanii oduu isaarratti baasee jira. Miidiyaan garaagaraanis akkuma kanaan ibsaa jiru. Maddeen keenya garuu gara nama 140 akka wareegan ibsaniiru. Gama kaaniin miidiyoonni biyya keessa jiran dhimma kanarratti oduu adlattiidhaan akka hin dabarsine dhiibbaan irra gahaa akka jiru beekameera. Oduu akka dabarsanii fi odeeffannoo mootummaa akka argataniif kan ayyamameef dhaabbata televezyiinii Itoophiyaa, reediyoo Faanaa, Waaltaa fi kan kana fakkaatan kan faallaa Oromoo dhaabbatanii hojjetamaa jiran ta'uun beekameera. Kan biraallee hafee OBN keessaa ijoollee quuqama qaban oduu kallattiidhaan akka hin dabarsineef dabballoota kan ta'an gaazixeessitoonni duwwaa oduu karaa editooriyaalii gingilfamee yookaan gulaalameetti kennamu duwwaa akka dubbisan ajaji darbeera. Miidiyoonni walaba ta'an ONNs akka uggurametti jira. Akkasumas OBSs ijoollee doorsisaa akka jiranii fi oduunni sagantaan tokkollee akka hin darbine dhiibbaa gochaa akka jiran beekameera. Kanuma wajjiniinis intarneetii fi tajaajilli weebsaayitii, tajaajilli intarneetii fi feesbuukii adda addaa akka addaan cituu fi yookaan immoo dhiphatee akka naman keessummeessineef tattaaffiin godhamaa jira. Naannoo adda addaatti oduun akka hin tamsaaneef namoonni intarneetii akka hin arganneef sararri waan dhiphifameef rakkachaa akka jiranii fi keessaayyuu oduu fi viidiyoo dabarsuu irratti rakkataa akka jiran ibsaniiru. Haala amma adeemaa jiruun ilmaan Oromoo bakka adda addaatti keessumaa qaroo kan ta'an kanneen sagalee qabaniif uummataaf hin dubbatu jedhanii shakkaman hidhaa kaan isaanii immoo ajjeesaa akka jiran beekameera.
Oduun amma nagaye immoo gara poolisii Oromiyaa keessaas gareen iddoo lamatti ba'anii walitti bu'iinsi uumamaa akka jiru beekameera. Gareen kaan ijjannoo mootummaan sirriidha kan jedhu qabatanii sana ordofaa akka jiran oduun nu gahe hubachiiseera. Haa ta'uutii dabballoonnii fi ergamtoonni akkasumas basaasonnis caasaa mootummaa keessa jiran mootummaa Abiyyiin cina dhaabbatanii tarkaanfii barbaachisu namoota shakkaman yookaan immoo ajaja isaanii hin fudhanne jedhanii didan mararratti fudhachaa akka jiran beekameera. Uummanni Oromoos bakka garaagaraarraa waamicha walii godhee sagalee isaa akkuma kanaan duraatti dhageessisaa fi mormii isaatti fufee jira. Gara Jimmaarraa tarkaanfii fudhataniin caasaawwan mootummaa kan ilmaan Oromoo irratti ajjechaa raawwatu hunda barbadeessuun itti fufeera. Akkasumas Hararitti tarkaanfii guyyaa har'aa fudhatameef caasaa keessaa hojiin hojjetaniin caasaa ilmaan Oromoo irratti kanaan dura ajjeesaa yookaan immoo namoota ajjeesanii reeffa isaanii waraabessa nyaachisan irratti tarkaanfii fudhatamaa jira. Ilmaan Oromoo haala boonsaa ta'een yeroo ammaa sagalee isaanii barreeffamaanis karaa adda addaa karaa irratti barreessuudhaan ijjannoo isaanii ibsaa akka jiran oduun nu gahe hubachiiseera. Ijjannoon isaan ibsaa jiran mootummaan amma jiru kun sirumaa bakka nu bu'u, uummanni Oromoo mootummaa mataasaa dhaabbachuu qaba. Caasaan sirna nafxanyaa Oromiyaa keessaa buqqa'ee Oromiyaan caasaa mataasaa kan isaaf ta'u ijaarrachuu qaba kan jedhu karaa irratti akkasumas waraqaan barreeffamee maxxanfamaa akka jiru beekameera. Qeerroon yeroo adda addaa keessaayyuu naannoo Adaabbaa, naannoo Yaabeelloo irratti qeerroon tarkaanfii fudhate yeroo atattamaan hogganoonni isaanii qaroon hidhamanitti atattamaan bakka wal buusanii murnaan fincilaa fi mormi isaanii itti fufanii jiran. Dhaadannoon amma jiru caasaan amma jiru kun amannee itti kennine waraabessaaf dabarsee nu kenne waraabessas caasaa waraabessaa dabarsee nu kenne hunda ofirraa buqqifna jechaa akka jiran hubatameera. Daawwattoota keenya oduu jiru ordofnee isinii dabarsina. Oduu kana kan isiniif dabarsaa jiru ani Dhaabasaa Waaqjiraati. Oduun amma karaa keessaan nu gahe akka ibsutti ilmaan Oromoo ijjannoo isaanii ammallee kan naannoo Amboo jiran walitti yaa'anii baadiyyaa keessaa otoo nafiin Hacaaluun Finfinnee irratti wareegamee Finfinnee fi handhuura Oromiyaaf wareegame du'a wareegamnisaa fi awwaalchisaas iddoo kanatti ta'uu qaba kan jedhu jabaateetti fufeera. Gama kaaniin mootummaan waraana dabalataa gara Ambootti deemsisaa fi ergaa akka jiru hubatameera. Karaa irratti immoo qeerroon karaa cufuusaa itti fufee jira. Oduu wal fakkaatu akkuma arganneen isinitti deebina. Turtii gaarii isiniin jenna. Bakka jirtanitti jabaadhaa wal jabeessaa sagalee tokkoon uummata keessan bira dhaabbadhaa kan jedhu dhaamsa keenya nu waliin tura wal hordofna.